Akam jirtu hordoftoota beejii TikTok yamaraaf nagaa keessanii ani jira galata rabbii asumaan baga ayyaana qilleedha sininge arra kanan dhufeef gaddaaf gammachuudha gaddi kiyya TikTokin kiyya aalan beekamne na jalaa badee ture akka fedha waaqayyoo immoo TikTokin kiyya naaf deebi'eera baay'ee gammadee jira innaa kanan dhufeef gargaarsa keessan barbaadetanii share copying naa godhaa kan duraa caala kanaaf ሰላም እንደናችሁ ትላንትና አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ከወንድማችን አዶናይ ብዙ ሰው ጠይቃችሁ ነበር እውነት መናገር ከሆነ ትላንትና ትልቅ ነገር ሰራው እንደሱ ጥሩ ልብ አይቼ አላውቅም አዶናይ አንተ ጥሩ ሰው ነው ኢትዮጵያ እሾ ስፒድ ወደ ፊት ለፊት እንደሚመጣ አርገካል እናመሰግናለን እናንተ ቅን ያለ ልብ ከበዛ አሪፍ ነበር ግን የለም ያውን ጊዜ ምርጥ ወጣት ነክ ብዙ ተወለድ አንተ ላይ ትምርት ይወስዳል ጠንክርና ስራ በጣም እንወዳለን ሺህ ዓመት ኑርልኝ እንደናችሁ ትላንትና አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ከወንድማችን አዶናይ ብዙ ሰው
ጠይቃችሁ ነበር። እውነት መናገር ከሆነ ትላንትና ትልቅ ነገር ሰራው። እንደሱ ጥሩ ልብ አይቼ አላውቅም። አዶናይ አንተ ጥሩ ሰው ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮ ስፒድ ወደ ፊት ለፊት እንደሚመጣ አርገካል። እናመሰግናለን። እናንተ ቅን ያለ ልብ ከበዛ አሪፍ ነበረ፣ ግን የለም። ያውን ጊዜ ምርጥ ወጣት ነክ ብዙ ተውልድ አንተ ላይ ትምህርት ወስዳል። ጠንክርና ስራ፣ በጣም እንወዳለን። ሺህ ዓመት ኑርልኝ። ምርጥ የኢትዮጵያ ልጅ አዶናይ ኑርልኝ አባቴ። ታጀቢዳ ዩቱበር ቤከማን ኢትዮ ስፒድ ለሚ አሜሪካ ይቹዳ ኢትዮጵያ ዳወቹፍ ኢትዮጵያ ኬስ ዝራ ታጀቢ ከና አክቲቪስቶታ ኬኛን ታጀቤ ጀረቲና ከነጎቴ ጀረቲና ከነጎቴ ካጅር ኦፊ ጎቹ እንደናን ዋንቴ ዋንስ ለቲማ fakkeenyaaf Adonaayin yoo fudhanne mucaa tokko mucaa fakkaatu tokko isa beeksisuuf suuraa asirratti argitan kana gatii baay'ee itti kaffale jechuudha. Carraa kana fayyadamee beekamu, carraa kana fayyadamee beekamtii argatu jedhee. Akkasumas namoonni garaagaraa afaan garaagaraa dubbatan biyya sana beeksisuu keessatti, aadaa beeksisuu keessatti amma danda'an laffaa jiru. Aktiivistoota keenya tokko tokko yoo ilaaltan immoo taa'aniidhuma jarattiin akkana goote kaa jiru. Qubatti qabu malee bakka waan faayidaa qabu kan waan sirrii tokko wanta dubbatan. Maaliif ati isa jarattiin gootu sana gochuudhaan hin hojjettu? Biyya kee beeksisuu, aadaa kee beeksisuu, jarattiin akkana goote kaa akka waan biyyichi biyya biraa wayii ta'e, akka waan biyyichi biyya nama biraa wayii ta'e jechuudha. Namuma biyya keetiiti mitiire otuma rakkoo namni jarattiin kee jarri biyya sana rakkoo uumaniiru ta'e biyya keenya gadi qabdee amma dandeesse tasgabbeessuu fi yoo dandeesse aadaaf duudhaa biyya keetii barsiisuuf maal hojjettu? Jarattiin akkana goote kaa jaratti biyya walitti qabna boleessoo. Asis amma dandeesse beeksisi. Asis feemesii ta'uu dandeessa, aktiivistii ta'uu dandeessa, nama fedhe ta'uu dandeessa. Jarattiin akkana goote kaa bakka akka waan biyya daawwa inni jirutti nutti immoo ijoolleen keenya Oromoo tokko jechuudha. Hin dabbara muudichi isinirraa. Oo dandeessan beeksisaa. Yoo carraa nama kanaan wal argachuu hin argattan abdii kutattan ta'e bakka qeequmsa keessaa ba'a. Miira qeequmsaa keessaa ba'a. Fakkisaa isinirraa. Hin dabbara. Wanti qeeqamu tokko hin jiru. Jarri beeksisaa jiru, jarri agarsiisaa jiru agalatooman. Isa dandeessan agarsiisaa hin dandeenye garuu callisaa. Isinirraa fokkifti. Adonaayi gurbaa Adonaayi sana dinqisiifadhu malee darbuun barbaadu. Osoo ijoollee keenya Oromoo ta'e gurbaa Itiyoo Spiid fakkaatu sana beeksisuuf gatii mucaan sun kaffale wallaahi utuu ijoollee Oromoo keenyaati karaarraa dabsiti akka inni wal hin argine gooti eddeen hin jirre geessiti jechuudha. Garuu Adonaayi sun ofii dhiisee mucaa sana beeksisuuf wareegama barbaachisu itti kaffalee leenjisee barsiisee jechuudha. Qulqulluudha onneen saba biraa kun bara. Wallaahi billaahi. Osoo Oromooti garuu isanni nam fakkaadha jedhe isa kana yoo arrabsitee isuma iyyuu kana jechuudha. Muudiitti qabatti. Kuffisuu miila wal jalaa dha'u malee Oromoon bu'aa isaan jiru. Si kuffisuu miila si jalaa dha'u. Si mul'isuu irraa fedhii hin qabu. Gurbaan Adonaayi sun nama onnee qulqulluu nama jaalalaa wallaahi billaahi rabbu murii isaa dheeressu. Utuu namni feete itti naaftu saggixi jedheedhamee utuu arrafamuu ijoolleen keenya addi ba'anii itti naafu sinii galee garuu mucaa moo'ee argame jechuudha. Onnee qulqulluu qaba Adonaayi hunda keessan caala jechuudha. Onnee qulqulluu mucaa sana beeksisuuf ofii dhiisee shoora inni taphate shoora leencaati. Nuurillee nyabbaate Adonaayi wallaahi billaahi jiraadhu abbaa fedhe caala Oromoon. Osoo Oromooti miila jalaa dhaatee karaarraa dabsiti malee beeksisuuf amma kana rakkattu. Garuu barsiisee akkana jetta jedhee barsiisee waan inni godhe argitaniitu jechuudha. Hin dandeessa Adonaayi. Wallaahi jiraadhu obboleessa.